Regan. Dalla kanjuro afaan rawli deebisa ka. Daqiiqaadhaan immoo gaaffii sadii jettee bara akkanumatti Okay, gaaffii sadii. Gaaffii kana dhiftee wal jala harkisaa ooltamoo deebisee amma mee kana gaafattee jechuudha. Akkasi gaafatee takkatti gaafatee akkas deemta gaaffii takka. Takkaan si gaafattee takka na gaafattee ergaseen illee wal gaafanna ka. Akkoo tokko si amee kasii deebisaree tokko jakan na gaafattee ilma waaqaati naan jettee ilma eenyu abbaa irraa jette eeyyesiin jedhe amma kana caalaa isuma irra qorqoraa deemtaa. Akkasii miti. Maal jechuudha sa? Na gaafa jettu maal jechu jennaan isarraa ka dhalatee siin jedhe si deebise. Isarraa dhalatee jechuun maal ustaaza rabbii isaa meessi jidduudhaan billaahi aleekum. Isarraa ka dhalatee jechuun maal jechuu isarraa muramee bahe jechuun moo isarraa qoodame jechuudha moo waaqayyoo abbaa haadharraa dhalchee jechuudha. Kanuma si gaafadde. Na dhaggeeffadhu. Abbaa irraa dhalate jedhe. The only begotten monogenes jechuun kun baay'ee gaafii lammaffaa kan mana gaafatattu kun. Kan mana gaafatattu gaafii lammaffaa. Gaafiin jalqabaa. No, gaafii lammaffaa. Wait. Gaafii daqiiqaan ta'uu qaba si jammar. Kan si gaafachuu jiru maal ture si gaafadde malee waan biraatti himi. Inni dhalatee ofuu jettu haadha warraa irraa dhalchee moo ofirraa muree baasee siin jedhe malee. Monogenes jechuun isa keessaa bahe haadha manaan barbaachisu waan tokko hin barbaachisu kun. Hin barbaachisu. Sababni isaa waaqayyo ilma godhachuudhaaf yoo haadha manaa ka barbaachisu ta'e you are limiting waan. Indalee jechuudha. Maali? Indalee jechuudha re. Abbaa irraa dhalate abbaa irraa sabistansii abbaati jechuudha Kiristoos. Waaqummaa akka abbaa ka qabu gaafa jennu. Indalee jechuudha. Indalee jennee haa qabannu akka jette kanatti. Ati akka barbaadde qabadhu. Abbaa irraa kan dhalate uumama hundumaa dura abbaa irraa dhalate. Uumamee tun isa indalee jechuudha moo indalchee jechuudha lamaan kana malee jira ilma jechuun. Ilma biqiltee walguu jette kana oofame. Dhalate jecha majaa qulqulluuti. Kan afaan nan kaa'in kaa. Waan majaa qulqulluu si deebisee miti. Afaan nan kaa'in. Gaafii lammaffaa darbe. Maal jechuudha re situ jedhee bar dhalate naan jette dhalate wagguu jettu an sammuu kee keessa ka jiru dhalate jechuudha lal bulluq jedhee ka bu'e jechuudha an kabee sun akka keessa no qoosaa bira keessa hin galiin gaafii na gaafatti abbicha dhalatee siin jedhee bakka pereed abbichatti dhalate abbaa irraa dhalate abbichatti ka jedhu monogenes ingiliffadha naan jette ture ingiliffisaa monogenes jedha jechi giriikiisa argite monogenes jechuun the same substance jechuudha. Akkas gaafii itti darbi gara jechuun maal afaan Oromoo filattee mi'aata kun dattu laa yoo sun dabrin gaafii tokko isin gaafanne gaafii tokko irra jiran maal ture irra jiran ila rakkinni kan maal ture irra jiran no problem kana rakkinni jiru kana maal jettee yoo daqiiqaa wal gaafachuun irra ture gaafii tokko na gaafatte deebi'an si deebisu ragaa jedhi na gaafadhu ragaa si dhiyeessee mire peereed sun macaafa qulqulluu macaafa qulqulluu miti Ragaa si gaafanne barane wala si gaafate jecha si gaafate hiika jecha. Hold on. Look, hold on. Ustaz Arab, gaafii yeroo na gaafate. Saati jedhu matee irra dhaabe. Laali deebistee tabakkaati deebii kai waan deebistee. Ustaz waliin waan barbaadille haa deebisuuti. Ayyee tole. Tole. Singalle. Amma singalle tole ayyee. Akka qabaa deemuu dandeetta gaafadhu. Deemu gaafadhu teessu. Tole. Okay. Daqiiqaa lama ayyee akkasitti buufaaye. Teessu gaafadhu. Haga daqiiqaa kana hunda turtee daqiiqaa lama jettaa daqiiqaa lamatti. Akkasii What's going on? Galchaa teessu. Tole akka barbaadde gaafadhu ati an ustaaz Arabtu akkasi qabaa jiran jeeti ka ustaaz Arab qabaa jiran tun hangalini fi gaafadhu akka hundattu. Ustaaz isinii galchee egaa gaafii gaafattaniif ta'anii deebii yeroo inni eegalu ragaa naa kenni jechuu ni dandeettan daqiiqaa lamii keessa. Yes. Innis daqiiqaa gaafii isin gaafatee daqiiqaa lamii keessa yeroo isin deebisan jidduudhaan ragaa naa kenna akkana eegsisu gaafatti. Kana waan ta'eef itti fufi gaafii keessa deessu. Okay, barsiisa Yesuus ni fudhattaa? Barsiisa Yesuus ni fudhattaa? Ni fudhadha qulqulluu kakaraa qulqullinnaatiin na bira gahe. Okay, barsiisa Yesuus Kiristoosii ni fudhatta. Gaafii barsiisa Kiristoosii ni fudhadha jedheera. Akkaan sirriitti fudhadha. Anka karaa qulqullinnaatiin na bira gahe fudhadha. Dhaggeeffadhaa. Barsiisa Yesuus Kiristoosii ni fudhatta eeyyee ni fudhadha jetteetta. Akkasimi? Ni fudhadha karaa qulqullinnaatiin na bira geenyaan ni fudhadha siin jedhe. Karaa qulqulluu kana eessa argatta? Karaa qulqulluu kana keessa eessa jira? Karaa qulqulluun barnoota Kiristoos ittiin fudhatu eessarraa fudhatta? Karaa qulqulluu inni barsiise kana. Rabbi samiif dachee uume. Eessarraa fudhatta? Macaafa qulqulluurraa fudhatta moo quraanarraa fudhatta moo waan biraa wayii ka biraa bakka jiru fudhatta? Macaafni qulqulluu jedhamu hin jiru kun. Macaafni qulqulluu jedhamu kiristaana bira hin jiru. Inni kun kiristaanuma itti moggaase malee
Macaafni qulqulluu jedhamu jiru Quraana irraa fudhadhaan. Maaliif jennaan Rabbi biraa dhufe waan ta'eef kitaabni ammoo Rabbi biraan dhufne ergaalee Phaawulos akkuma ati dubbisaa oolte ergaalee ebaluu kan jedhamu malee Quraana irraa fudhadha. Naa deebi pereed naa deebi'eera. Kasaanii dhaabure. Itti dhaabe rakkina qabu itti fufee gaafeen. Fatawal sa'aatiin keessanii gaafadha. Dhaggeeffadha. Okay, lammaffaadha. Waaqayyo meeqa tibbeesoo? Waaqni tokko. Yesuusoo? Ilma Waaqayyooti. Inni ilmummaa waaqummaa qaba inni? Exactly 100%. Meeqa reessaa walitti? Abbaaf ilma. Substanceedha kan itti dubbataa. Substanceedha. Na dhaggeeffadhu. Substanceedha. Substancee tokkocha jechuudha. Abbaan waaqa tokkocha ilma waaqa abbaati. Substancee garagaraati miti. Kanaaf waaqa tokkocha gaafa siin jedhu abbaadha. Abbaan ilma tokkocha qaba. Ilma tokkocha kana kenne jechuudha. Waaqummaa akka abbaa kan qabu. Meeqa isaan jedhee warri waaqummaa lama qaban kun meeqa isaan lakkoofsaan? Na dhaggeeffadhu. Waaqummaadha kati na gaafatte. Waaqummaan tokko waaqni tokkocha jira. Abbaan ilma qaba. Ilma waaqummaa akka isaa qabu. Ilma kana dabarsee nuuf kenne jechuudha. Kanaaf Kiristoos eenyu gaafii jedhuu na gaafatte ilma waaqa jiraataati. Isaan lamaan meeqa? Warri waaqummaa qaban kun lamaan meeqa? Qaama meeqa? Warri waaqummaa qaban jecha jettee gaafatte jecha kan keetu kun waanni tokkocha maal jettee na gaafatte jalqaba waanni meeqa jette tokkocha sin jedhe abba inni maal qaba? Ilma qaba. Ilma tokkocha kana gara biyya lafaatti kenne. Kanaaf waanni meeqa? Tokko. Ilma wajjin meeqa ree abbaaf ilmi? By the way, gaafii irra dabalaa gadhiisatee gaafatan. Irra dabree jira dhiisee jira. Dhumurta ishii. Cancel godheera. Okay, Tirisu gaafadha. Gaafii tokko na gaafadhu xumura irra gaafii si gaafadha. Gaafadhu Tirisu. gaafii kan kee na gaafatta maa rakkina qaba ree? Gaafii mana gaafattu na gaafatta maa gaafii tokkotti qabdaa tokkotti basan na gaafatta wanti haarofti waa sii dabalamu jira. Tirisu gaafadhu. Gaafii biraa. Rakkina qabu. Rakkina qabu. Okay, rakkina qabu itti fufaa. Taraan keessa Itti fufaa. Egaa qabsee jechuun barbaade. Okay, akkati jedhaattutti Iisaa jechuun Yesuus isa macaafa qulqulluuti jedhaatta. Akkasitti akka amma sirra dhaga'u jechuudha. Iisaa jechuun Yesuus isa macaafa qulqulluu jettee. Iisaa jechuun maal jechuu hiikkaan isaa? Iisaa jechuun maqaadha. Maqaan kan qabu uumaa. Maqaan afaan sanitti deebi'uu nu barbaachisa. Afaan sanii nu Iisaa jechuun maal jechuu? Afaan san barannee itti deebina. Afaan Aramaayikii fa'aa barannee. Ayyisoo gara rakkina qabu. Okay, Iisaa eessa dhalate? Inni eessa dhalate? Naasiraan maali? Oromoffaan meeretti? Kan macaafa keessa Naaziriitti jedhamtu sani. Iisaan keessa illee Naaziriitti dhalate? Eeyyuu Naaziriitti dhalate. Naaziriitti jedhanii jala keessa. Naaziriitti ishee walii agarru ishee Naaziriitti dhalate. Naaziriitti na keessa specifically bakki inni dhalate maali inni bakki inni itti dhalate? Bar Naasiraan isiinuu magaalaa xiqqoodhaa bar Galiilaa keessa jedhedi. Beeka rakkina qabu. Isa ragaa sin gaafadhu bakki sun eessa dhalate? Specifically eessa dhalate? Bakki inni itti dhalate kun maali? Naasiraa siin jedhee jiraami Naasiraa keessa dhalate. Okay, kanaaf obboloota koo kan macaafa qulqulluu foonaa walitti dhalate. Kan Quraana keessaa eessa dhalate? Ka Quraana keessaadha alhamdulillahi rabbil alamin muka timiraa jalatti rabbiin kabajeeni bishaan burqiseesee fi muka timiraa jalatti rabbiin muka timiraa jalatti rabbiin isaan muka timiraa firee baasee fi akkasitti dhalchiise jechuudha. Naagel kanaaf obboloonni asii hubachuu qabdan Kiristoos inni macaafa qulqulluutii fi Iisaan inni Quraana keessaa garagara seenaan isaa akka garagaraatti ibsameera. Tokkocha ta'uu danda'a. Rakkina qabu. Bakki itti dhalate garagaraa dogongoraadha malee inni garagaraadha miti. Waliigalatti haa ta'u kennallee haa dogongoru. Siif kennatu dogongoru. Anaaf keessantu dogongoru. Kanaaf garagara jechuudha. Siif kenna dogongoru. Keenya dogongoran qabu. Anaaf keetu dogongora. Kanaaf dhumatu. Falmii yeroo biraa. Gaafii xumuraati. Okay.
Gaafa daawwatu. Gaafii si gaafadha. Ani waan irratti xiyyeeffadheettuman si gaafadha. Yesuus Kiristoos eessatti dhalate tibbeessoo? Foona horii keessatti jedhamne biyya kamitti dhalate? Biyya gad dhaabbataa biyya kamitti dhalate? Naazreet. Maatosfaati maaliif Beetelheem jedhee? Beetaleem jechuun achuma maa? Achii miti. Joogiraafiin beektu moo ati? Beetelheem jechuun durfa garbiyyaa jedhanii kun Galiilaan ammoo bahararra jirti tun ammoo garana jirti. Joogiraafiin beektu moo ati? Imbeku shimbeku kama jamu kulkulu tokko jechuudha. Joogiraafii amma kanaan kama jamu kulkulu amma joogiraafii na barsiisan jirtu bar joogiraafii miti gaafiin na gaafattan deebii isinii deebisee Beetalehem. Macaafni qulqulluun joogiraafiin beektu moo maaf joogiraafiin? Naazreet keessa gaariin jecha macaafa qulqulluu suuta jecha macaafa qulqulluu irratti xiyyeeffannaadhaan laalaat ka'ee deebinu jechuudha. Jecha macaafa qulqulluuti kan sii deebise jecha macaafa qulqulluuti. Kanaafuu amma geessinee jira amma Yesuus lama qabdanii jechuudha walii galatti ka Beetelheemii fi ka Galiilaa jennee xumurre. Beetalehem jechuun Yihuudama keessa akka argamudha. Yihuudama keessatti argama. Isuma tokkochuma ka macaafa qulqulluu ati akka barbaade onna jedhi shiitti. Tokkoo miti. Joogiraafii deebiiti ilaali yaa tibbeessu joogiraafii Filisxeem deebiiti ilaali. Beetelheem Ordonitti aanti gara Yordaanusiiti. Galiilaan ammoo gara Baharaati. Lafti dhalatee fi iddoo itti guddateedha. Dubbii kana waa adda baasuu qabna. Jechoonni fayyadaman kunniin kun iddoo itti dhalatee kun iddoo itti guddateen ibsame. Jechoota macaafa qulqulluu jechuudha. Kanaaf akkasiin jedhu macaafni eessatti akka guddatee bakka wanna jedheen jedhuuti. Ayyaa amma kana geessinee jirra. Yesuus lama ta'eetiin jira atillee lama jedhi qabadhu akka macaafaatitti ka Beetelheemiif ka Galiilaa jennu gaafiiti kan keetti fuufe. Okay, gaafiin xumuraa. Yesuus akka macaafa qulqulluutti barnoota Kiristoosiin fudhadha jettee dubbifteetta. Barnoota Kiristoosiin fudhadha jette. Akka macaafa qulqulluutti Yesuus jireenya bara baraa kennaa jedha macaafa qulqulluu keessatti. Kanan fudhattu jedhee haadha. Hin fudhatta moo fudhatu? Hin fudhadha bareechee fudhadha. Jireenya bara baraa kan inni kennu? Okay, baay'ee gaariidha. Yesuus jireenya bara baraa. Hin fudhadha naan jedhi kaa? Walii gala baqaan fudhadha naan jette waa ragaa si gaafadhe moo? Ayya xiqqishuma na gaafadhu ka ragaan waan si qosi waan si ibsa. Hin gaafadhu. Ragaa si gaafadhu. Waan si ibsa dirqama waa si ibsu. Womaa na ibsin. Dirqama waa si ibsu. Womaa anna ibsi. Gaafii ana si gaafadhe. Yeroo takka waa ibsa erga jedheetiin dhoowwin kaa maal taate? No, an si gaafadhe gara gaafii biraa darbata. An si gaafadhe ka si gaafadhe. Na gaafatteeti gaafii kana si ibsa yeroo takka naaf. Wee ragaa si gaafadhe. Isin lachuu miti godhame. Yaa tibbeessu yeroo takka naaf obsi waa ibsuudhaaf naaf obsi. Maa na obsi okkuu siin jedhu maaf si kadhachuu jira misa. Yohaannis boqonnaa 17:3 irratti jireenyi bara baraa si Waaqayyo isa tokkicha isa dhugaa Yesuus Kiristoosiin isaatti ergites beekuun isaanii jireenyi bara baraa kana. Yesuus kennu isa kana. Waaqayyo tokko jettee Yesuusiin argamaa jechuun jireenyi bara baraa kan jedhamu isa kana. Qabadhu ammayyuu jireenya bara baraatti seen. Yesuus jireenya jannata kennaa jireenyi bara baraa isa kana. Jireenya bara baraa isiniif kennaa jedhe malee jireenya bara baraatti isin geessaa. Angaafin si gaafadhe Yesuus jireenya bara baraa sii kennaa kan amantaa kennaa eeyyee jette. Jireenyi bara baraa inni kennu isa kanaa siin jedhe. Rabbiin tokko jechuudha Yesuusiin argamaa jechuudha. Isa tan. Usaat tumuree bakkaan. An tumuree gaafii. Sagalee kee dhagamaa. Dhiifama wajjin bakka kanatti Ustaaz Arab yoo naa fayyamtan. An tumuree. Ati tumuree rakkoon qabdu kan yeroo takka tibbeessu. Bakka eega tumuree gaafilee tumurreerra amma ibsilleen barbaachisu. Laa gaafii miti gaafii si gaafachuudhaa miti yeroo takka. Wayyee. Sagalee kee dhagamu laali. Laa hin baasiin tibbeessu yeroo takka adaraa kan kee. Bakka takkatti qofa kennuu barbaadaani. Kadhuma yoo Ustaaz Arab. Dhageeffadha maal taata akka ijoollee tokko maal. Yeroo takka tibbeessu yeroo takka mee. Daqiiqaa takka qofa daqiiqaa takkaa mi sekendii takka naa kenna. Sekendii 30 naa kenna. Ibaas. Dhagamu sagalee. Tibbeessoo maal taate? Ayyee. Daqiiqa takka naa kenna jedhee kadhadhee si baasee dheetiin deemaa isaa mucaan maal ta'isa? Asitti bakka kana bakki inni gaafate. Jireenyi bara maal jedha akka inni warra isaaf kennite hundaaf jireenya bara baraa kennuuf nama hunda irratti taayitaa isaaf kenniteer taati jedhee jireenyi bara baraas maalidha jedha. Jireenyi bara baraas kana. Maal kan jedhudha sirriitti ilaala asitti sirriitti ilaala ayyee. Jireenyi bara baraas kana. Innis kamiin? Innis akka isaan si Waaqa dhugaa tokkichaa fi Yesuus Kiristoos isa ati ergite sana beekaniif. Jireenyi bara baraa isa kana. Yesuusin ergamaa ta'uu beeku, Rabbiin tokko jechuu beeku.
Jireenyi bara bara kennamu isa kana malee jannata kan kennu isaadhaa miti. Ayyee geessee jira. Maaliif maal ta'e isaa mucaan?